Yomi kafte deemu hin dandeessu. Ji'a tokko ol taateti. Istii baadhu baasi. Dhaabachuus deemuus hin dandeessu. Socho'uu hin dandeessu miilli ishee inni kun yoo tarkaanfate inni kun immoo duubatti. Fidimees. Teessis. Nelan eessaa fidde? Horroo Guduruu Wallagga magaalaa Shaambuu. Nelali. Deemuus hin dandeessu dhaabachuus hin dandeessu. Deemuus hin dandeessu dhaabachuus hin dandeessu galagalayyuu hin dandeessu. Deebis mee? Deebis ol. Miila kee ol deebis. Deebis fidi. Nagaan sii ta'eera. Wak. Wak! Ilaala! Koi! Ammamiif deemtee beektu akkeetti? Deemtee beektu. Baattee fiddee? Baannee ma finne. Akka inni itti baatee ol baasee argitaniitu biniyaa? Socho'uu hin dandeessu miilli. Sirumayyuu moo? Miilli ishee akkas ta'e akkumatti hin afaane yoo ofii keenya akkas goone deebisnee fuune malee. Yoo ofii deebifte malee deebi'uu hin danda'u. Unu deebisa malee deebisuu hin dandeessu. Ofiin deebi'uu hin danda'u. Deebisuu hin dandeessu. My goodness, kaime lafa. Say galata Yesuusiif dabala. Kaya adeem. Adeem. Yaatiin ale Yesu. Lafa onaa kootu marge isaan angaarii arge nabbaa isee araara akka safaniira. Lafa onaa koo marge isaan angaarii arge galata Yesuusiif dabala. Ammamiif baattanii ji'a meeqa arga deemuu dadhabde? Ji'a tokkoof akkasiinuma ciifte akkasumatti malee kaatee hin beektu. Kaatee hin beektu? Kaatee hin beektu. Mataa koo keessa ursa jette miilli ishee sin socho'u odduma jirutti hafa akkasumatti unutu sirreessaa fi malee jechuudha. Ofiin dandeessa sirreessuu hin dandeessu? Ofii ishee sirreeffachuu hin dandeessu. Yesuus yaadinaan. Eenyu maqaan kee? Abboonesh. Ha? Abboonesh. Mee adeemi mee? Galata Yesuusiif dabala ilillee keessa. Hayyoota taachomsiisa wallaaltuudha qawaame ulfinaaf gochuu beeka sanamaan dagatame akkas godhee Waaqayyo gatamaa lafa kaasa naanis nama na godhe eekkamittan callisa mana ona tolsee gabaasee sanaane narraa kaa'ee yaanasa hin argamu makkisa. Hallelujah! Maqaan koo Abboonesh Tamasgeen jedhama. Kanan irraa dhufe godina Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu ganda Duwwaa lamarraa dhufe. Oolmaa Waaqayyo naaf oole waan baay'eedha. Isaan keessaa garuu muraasa dubbadhee waan hin xumurreef naannoo torban lamaaf na dhukkubee dhukkubni kun mana yaalaa deemennaan hir'ina kaalsheemii fi nervii sammuuti na jedhanii miilli koo kun akka shiboo akka elektirikiin nama qabatetti qabataa lamaasaa hin adooda naan ajajamu takka ture immoo na gadhiisa waan an qabadheen hafaa harki koo akkas ta'a miilli koos akkas ta'a amma yeroo gara cherchii kanaa yeroo dhufe nama qabadheen nama lama gidduu dhaabbadheen asiif asiin na qabaniitu dhufe yoo lafa dhaabbate hin socho'u yoo wanti tokko dhufe gadhiisise malee naan socho'u ture amma yeroo raajiin naa kadhatan gara fuulduraatti as bayechaadha baatameen qabaatiin dhufe obboleessi koo na qabee gara asiitti na baase yeroo isaa miila koo lamaan isaaniitti bu'anii naa kadhatan wanti anatti dhaga'ame tokko hin jiru wanti qabamee jiru tokko narraa gadhiifate akka nama hidhaatiin taa'u yookiin sansalataatiin taa'utti hin taa'aa ture sila yeroo namni ol ka'ee waaqeffatu si waaqeffadhu ture miila koos hin deeffadhu ture akka garaa kootti ol ka'ees gadis hin taa'u ture amma garuu yeroo raajiin naa kadhatan sana oddoon narraa dhaqeeyyuu hin beeku nan fayye mataa koo keessaa immoo nervii sammuu na jedhanii turanii hirribni nan qabu torban lamaaf qoricha hirribaa fudhadheen rafaa mataa koo keessaa sagalee bishaanii yookiin sagalee muuziqaa akka nama heerfoonii banatee gurra keessa kaawwateerutti karaa gurra koo bitaa kan callisee narraa hursa
sa'aatii 24 na cinqaa narraa hursaa maali jedhee mana yaalaa qee gaafannaan nervii sammuuti na jedhanii anis kana isaanirraa eeguun barbaanne gara cherchii kanaan dhufee nanii gamee na fayyee amma anni kun hundumtuu normaal ta'e bakka isaa duraatti naaf deebi'eera. Kanaaf namoonni akka kootii dhibamtanii gola teessan qabeenya keessan yeroo keessan mana yaalaatti fixxan anaan fakkeenya godhaatii tiifi ifa fayyinaa ilaalaatii ergamaa yookiin raajii Geetahuun Immiruu bira dhuftanii nama Waaqayyo kaase nama jaallatamaaf nama kabajamaa kan ta'e magaalaa Bishooftuutti kan argaman koottaatii hidhaa keessan ofirraatii gataa galaan jedha ergaa koo. Eshi maqaan koo Morkaa Margaan jedhama. Kanan irraa dhufee magaalaa Shaambuutii godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Oolmaa Waaqayyo nu godhe baay'eedha. Kana keessaati torbee lamaaf nun qorumsi nuti keessa dabarsine guddaadha. Obboleettii koo akkuma amma argitanii unutu jalqaba dhukkubni kun kan inni itti dhufe qidaamee galgala ituma ciistuuti gurri koo na duudee jettee erga gurri koo na duudee jetteeti ganamasa ani hojiittiin sokkee isaa booddee hojiitti sokkee booddee yeroon isheedhaa bilbilu dafiina qaqqabii dhagni koo muluun walitti hidhameeraa jette isaa booddee niinkee bilbilaatiin ani iddoo biraan jira kanaaf immoo iyyuu daqiiqaa muraasa obsi jedheetaniin yeroo dhufu namni itti yaa'ee jechuudha. Mana yaalaa xiqqoo geessanii isaa booddee deebisanii fidanii amma kana gidduutti isaa booda nan dhufe egaa akka amma dubbatamutti baay'ee ulfaataadha. Dhagna ishee kana walitti hidhee isaa booddee harka ishee kana walitti hidhee isaa booda gaa hin urgufa. Urgufaatiis akkamiin jedhaa nama lama sadiitu gadi qaba hin urgufa. Mana yaalaan geessee mana yaalaa gaafan geessu dhukkuba kaalsheemiiti jedhanii marfee laatanii fi isaa booddee giluukoosiitti kaa'anii innis ta'uu dinnaan riiferiinaa caafanii riiferiinaa barreessaniitiin hospitaala Shaambuutti dura dhuunfaan geesse hospitaala Shaambuu bultee isaa booda achitti xinnoo inni ishee hurgufu sun akka dhaabachuu gaafa ta'u fayyiteetti bakka galaa jedhanii egaa fayyiteetti galaa innaan inni giluukoos irraa baasanii nuyi ganama finnee dhufne wanti jijjiirame tokkoyyuu hin jiru ittuu immoo dhagna ishee walitti hidhe ittiyyuu dhagna ishee walitti hidhe akkuma amma argame kana baannee finne kana kiiloomeetirii dheeraa kana baannee mafinne makiinaa irraa buusaa makiinaa yaabsisaa baachaa finnee dhufne egaa yeroo achii kaatee mana marfee gaafan geessu innis waan itti fooyyee tokkoyyuu hin qabu qoricha laatanii fi qoricha hedduu laatanii fi sun fooyyee gaafa dhabu taa'ee murteesse jechuudha ishii faana teenyee murteessine kaaneetii fayyinaa dhagnaa homaa rakkoo tokko hin qabu Waaqayyo nu yaadataa kanarraas hin fayyitaa bilisoomtee galtaa kan jedhu waliin mari'an jechuudha. Isaa booda konkolaataa yaamnee kaleessa barii dhufnee jechuudha. Zalaaqiima dhufnee galgala dhufnee as gallee jechuudha. Isaa booda foormeeshinii fudhannee bullee asii konfereensiin jira. Konfereensiin akka carraa uumamee jira waan ta'eetiif irratti hirmaachuu dandeessu Waaqayyoo karaa raajii Geetahuun si yaadachuu danda'a kan jedhu namni foormeeshinii olaanaan sagantaatti dhufnee hirmaannee jechuudha. Egaa dhukkubni ishee baay'ee ulfaataadha. Baannee finnee dhufne as kana tirsinee finnee as keenye. Isaa booda akkuma beekamu obboleessi koo kun obboleessa isheedha. Inni baatee fidee asii fuulduratti jechuudha. Isaa booda baatee fuuldura kanatti inni fidee isadha. Isaa booda Waaqayyo Waaqa jiraataan inni keessa namaa beeku, inni yaada namaa beeku, inni amantii namaas beeku, Waaqayyo takkaayyuu nu bira darbees hin beeku, nu dhiisees hin beeku.
dinqii guddaa kana ni amanuu dandeenye jechuudha. Oolmaa guddaa nu oole Waaqayyo. Dhukkuba akkasiirraa ani dhukkuba ishees dhukkuba akkasii dhukkubsachuu ishees argee beeku. Mataa ishee keessa darbiidha jedhanii itti ursu jedhanii isaa booda immoo inni luka walitti dhukkuba hir'ina kaalsheemiiti jedhanii deebii isaan laatanii kanuma jedhan isaa booda fooyyeen hin jiru waan ta'eef Waaqayyo Waaqa jiraataa bira fidnee dhufne jechuudha. Karaa raajii kee ta'uun Waaqayyo ayyaana isaa araara isaatii waan nu yaadateef ani Waaqayyo galata guddaan galcha. Waaqayyo haa ulfaatu nuun as keessatti yaadatamuu keenyaaf Waaqayyo nu yaadachuusaaf galanni guddaan Waaqayyotti xiqqaata. Waaqayyo haa ulfaatu fayyina irraa nu yaadateera Waaqayyo raajiin kee ta'uun ayyaana isaatii Waaqayyo isaanii laateen fayyina kana argannee galanni gooftaaf haa ta'u jedha. Namoonni rakkina keessa jirtan mana yaalaa dadhabdanii siree keessan irra ciistanii fala dhabdanii maallaqaanis firaanis humnaanis warri rakkattanii jirtan Waaqayyo yoo fuuldura isaatti dhuftanii dhiyaattan isin yaadata waan ta'eetiif guyyaa itti kana argitanii kaastanii Waaqayyo si yaadata koottaatii magaalaa Bishooftuu waldaa ifa fayyinaatti fayyuu dandeessu sireerra ciistanii rakkatiinaa Waaqayyo nama yaadata. Waaqayyo gooftaan isin yaadata dhukkuba keessan irraa bilisa isin baasa. Akkuma raajiin kee ta'u jedha kanaaf koottaa fayyaa karaan isaa bal'aadha fayyinnis guddaan jira sagalee Waaqayyo isin fayyisa waan ta'eef koottaa fayyaa siree keessan irra ciistanii maallaqaanis of nyaattanii rakkattanii achirratti du'an eeggatiina Waaqayyo isin fayyisa koottaan jedha.